Yoo yaadaggeeffattoonni keenyaaf daawwattoonni keenya iSootubers bakka jirtanitti nageenya keenya isaan akka hojjechaa guyyaarra Adobe Premiere Pro irratti haala kamiin action katii edit gochuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Hamma xumuraatti subscribe, share, like, comment gochuun na waliin turan affeerraa kiyya ta'a gara viidiyoo keenyaatti. Adobe Premiere Pro keenya erga banannee booda viidiyoo hojjechuu barbaanne sana import godhannaa jechuudha. Viidiyoon kuni soorsii mataa koodha. Yoo irratti hojjechuu barbaadan isinis video kana link isa description irra isiniin godha download gootanii fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. So ammani video kana irratti hojjechuu barbaade jechuudha. Action katii jechuun maal jechuudha? Mooshinii wal fakkaataa yookaan footage inni tokko isa tokkodhaaf deebii akka ta'utti yeroo inni tokko haala tokkoon action tokko jalqabu karaa position biraatiin immoo action inni tokko deebii laachuuf jechuudha. Haala kamiin akka ta'e isinitti hin agarsiisa. Na hordofaa jalqaba. Sakanan fayyadamu barbaade sanii booda naannoo kanaan ka'a. Bakkuma jirutti fudhadhaa jechuudha. Kana sana booda sagaleen sana barbaachisu waan ta'eedhaaf viidiyoo isaa qofa fudhaa. Sanii booda ishee kana zoom in godheen as gahee jira. Isaa booda isa kana siin godhadha jechuudha. Sana booda ishee kanas fuudheen as godhaa jechuudha. Ifama kanas viidiyoo isaa qofaan fudhaa ittiin fayyadama jechuudha. Miila isaa bitaatu fuuldura irra jira. Xiqqoo ishee kana haala kanaan ilaaluu jalqaba. Tidak kana naaf haa ka'u. Lammaffaa irra jira. Kana wanna ta'ee natti fakkaata ilaaluu dandeenya.
ka'uuf ka'eera. Haala kanaan immoo as deebi'eetan Ingiliza kanaan fayyadamaa jechuudha. Yookaan drone footage, iBird footage kan jedhamu jechuudha. Ija simbirroo jechuudha. So asin deebi'a. Haala kanaan kutadhaa jechuudha. Akkuma jiru kanaan fudhaa jechuudha ammoo. Kanas viidiyoo isaa qofaan fudhaa. Haa ilaallu. Okay. Dana kana gaheera waan ta'eedhaaf sanii booda ishee kana keessaa kunneen baafannaa jechuudha. Bakka jiru kanatti immoo posiishinii biraa fudhadhaa jechuudha. Posiishinii isa kanatti deebi'itan iddoon laphee isaa qabatee jirutti sanii booda haala kanaan Toni dhuguuf ka'uuma nan fudhaa jechuudha. Naannoo kana fudhadhaa jechuudha. Ifama kanas viidiyoo isaa qofaadha waan hin barbaadaa jiru waan ta'eedhaaf viidiyoo isaan fudhadhaa jechuudha. Sanii booda ishee kana xiqqoo ishee Atoon dhugaa jirus posiishinii kan biraatiin fudhadhaa jechuudha yookaan aangilii kan biraatiin. So isaa booda isa kanaan fudhaa. Akkasumatti naannoo kanaa kaasee isa booda amma kanaatti fudhaa jechuudha. Kanas viidiyoo isaa qofaan fudhaa. Haala kanaan fudhaa jechuudha. Akkasitti fudheetan isaa booda drone footage isa jedhamu sanatti hangashadhaa jechuudha. Atoonni dhugaa jiruuti. Isaa booda atoonni deebisuuti immoo posiishinii koon qayyaradhaa jechuudha. Viidiyoo ishee qofa fudhaa ammas. Sanii booda as feetan atoon deebisaa jiru immoo posiishinii fuula dura isaatiin firoontii isaan fudhadhaa jechuudha. Yookaan akkas godheetan kana achiin fudhaa. Achiin fudhaa jechuudha. Ifama ammas yaa viidiyoo ishee fudhadhaa. Haala kanaan duubatti ilaaluuf jira.
haala kana jiruutiin maaliin godha duubarraan hin fudhadhaa jechuudha. Amma poozishinii gara duubarraan haqiin fuuldura yeroo inni asna gara gootti ilaalu kaameeraa gara kaameeraatti akka inni ilaalu taasisaa jechuudha. Kun jechuun viidiyoo fuuteejii isa kana fayyadamaa jechuudha. Fuuteejii kana haala kana amma kanatti fudhadheetan maaliin godha as deebi'eetan ammas poozishinii biraatiin fudhadhaa jechuudha. So haa ilaallu isaaf hojjenne kana fudhanne kana haala kanaan ta'e haala kanaan fudhee ammas immoo poozishinii kabiraan fudhaa jechuudha. Kana achi guutummaa masheen fudhaa. So amma akshin katii hojjenneerra jechuudha. Wal fakkaata hunduma isaa isti bal'inaa walaa ilaallu jalqabaa kaasne jechuudha wanta hojjenne. Akshin katii bifa kanaan hojjetamaa jechuudha. Yaa konseptii isaa akkasiin galuufidha malee yaa guutummaa guutuutti bareechee hin hojjenne. So viidiyoo kana description irra isiniifin kaa'aa yoo barbaaddan kana daawunloodii gochuudhaan isinis hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Sanii mooda daddabaltanii gaafa shaakalaa deemtanii viidiyoo bareedaa yookaan immoo akshin katii ka jedhamu baay'ee bareedaa ka ta'e hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Egaa viidiyoon koorraa kanuma fakkaata. Akshin katii kan nu fayyaduu danda'u immoo maalidha bakka bakkamitti yeroo baay'ee fiilmii keessattidha jechuudha kan inni nu fayyaduu danda'u. So fiilmii hojjechuudhaaf fiilmii ediitiidha gochuudhaaf kaayyoo qabdu taanaan akshin katii yookaan immoo katoonni naannoo 11tu jiru. Isaan keessa akshin katiin isa tokkodha. So yeroo yeroodhaan ilaalaa waliin deemna waan ta'eedhaaf kaayyoo qabdu taanaan yookaan fedhii qabdu taanaan subscribe, share, like, comment gochuun maatii keenya ta'an affeerraa keenya ni ta'a. Guyyaa biraa viidiyoo gara biraan hagalutti deemnutti nagaan tura.